argitan kana har'allee soofaa ajaa'iba qabadhe fera kan nama lamaati kan amma irra taa'e kun kan nama sadiiti inni kun kan nama lamaati jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu bareeda hedduu oriijinaalidha inni kunniin ammoo abbaa tokko tokkooti walii galatti kan nam torbaati jechuudha kan jalqaba irra isin mul'isaa jiru kuni kan nama lammaffaallee isinitti mul'isa akkuma isin argitan kana inni kun kan dalagame boondii irraa dalagame hedduu oriijinaalii fi hedduu kwaalitiidha miila isaa jala sibiilatu gala jechuudha inni kun kan nam 11 teessisu jechuudha kararriin isaa kun alkooliidha jechuudha akkuma isin argitan kana beetiraasin isaa akkana fakkaata kan inni irraa dalagame alkoolii fi leezarii silvariidha maashaallah haalaan bareeda haalaan oriijinaalidha kararri kana nama hedduu tura deddeebi'aa jeeti akkasuma immoo teebilii mataa ofii qaba teebiliin isaa kun birrii 18,000 hedduu oriijinaalidhaa fi hedduu bareedaadha jechuudha soofaa kana namni jechuu barbaadan itti dhiyaadha isiniin jedha soofaan nama lamaati lachuyyuu biyya tokko deema jechuudha hedduu oriijinaalidha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harkafuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata oromoo jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha warroonni maatii kiyya taatan hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha kan maatii kiyya hin taane subscribe gochuun maatii naftaa yeroo hundaa viidiyoon ajaa'ibaa viidiyoon babbareedaan gadhiisu akkasin dhaqqabuuf isin qarqaara akkasuma laayik gochuun seenaa viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha hanga xumuraa akka laaltan kabajaan isin gaafadha namoonni viidiyoo kana laaltan hundi keessan akka laayik gootan kabajaadhaan isin gaafadha gara soofaa kennaatti yoo deebine soofaan kun kan nam torba teessisu akkuma isin argitan kana boondii oriijinaalii kwaalitii irraa dalagame istaayiliin isaa kun istaayilii hedduu namatti toluu fi baay'ee bareedaa ta'e miilli jalli isaallee kan ganaatti godhamudha jechuudha. Yaadatta yoo ta'e namoonni hedduu keessan isa kana na ergitanii na gaafataa turtanii kan amma jalqaba irra taa'e abbaa sadiiti inni kun ammoo abbaa lamaati jechuudha maashaalladha hedduu bareeda boondii irraa dalagame lafa gadi hin qabu sababni isaa miilli isaa irraatti ganaa wanti biraa waan galuuf jecha lafa gadi hin qabu jechuudha akkasuma beetiraasin isaallee ganaa irratti gala miilli isaallee ganaa itti gala jechuudha ani ammoo yeroo inni fi kanatti dafeesni fooraabe jechuudha miilli isaallee ganaatti galchinaa fi walumaa galatti xumuramee jira miilli isaa erga hojjetame wanti hundi isaa dhumate booda waan itti galuuf jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu bareeda inni kunniin ammoo abbaa tokko tokkooti argitanii karariin isaa kararii isin barbaadan isiniif dalagna jechuudha diizaayinii isaa kan ta'e kararii isaa kam isin feetan isin kararii barbaadan ajadha isiniin jenna hordoftoota kiyya akka isin barbaadan isin hojjanna walumaa galatti soofaan kennarraa akkana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa isinirra qaba obboleettiin teenya kararii kanaan jaalatteerti isinillee kararii biraallee yoo jaalattan ergaasuu ni dandeettani miila jalli isaa yookiin muknillee hin gala inni garuu sibiila itti galchina lafarraa ol ka'ee hedduu bareeda beeftiraasiin ni qaba isiniin jedha hordoftoota kiyya nam torba teessisaa boondii oriijinaalii fi kwaalitii irraa dalagame lafti isaa kun kan amma lafatti gadi maxxane kun irraa ol ka'a jala isaallee xaragaachi kaa'anii waan barbaadanii qulqulleessuu ni danda'an jechuudha maaliif jennaan lafarraa ol ka'a waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba jaalannan keessan na dubbisaa isiniin jedha akkaataan dalagsiifama isaa akkuma isin argitan kanatti hodhamee jira jechuudha kinooti kaameraa asiisee akka isinitti mul'atutti isinii tolcha isinii mul'isa geexiin isaa kunillee akka isin argitan kan itti galee waxxaramee hodhameera jechuudha kinoo isin argartanii baay'ee waxxaramee hodhamee jira hedduu namatti tola boondii oriijinaalii fi kwaalitiidha inni kun maqammacaadha yookaan kan irra taa'an jechuudha kan duratti isin mul'isa immoo diggaafiidha inni kun kan irra taa'an jechuudha bakkee namni irra gadi taa'uun jechuudha haalaan waxxaramee hojjetamee jira wanta yerootti gaddeebu sana osoo hin taane oriijinaal inni kun ammoo digaafii isaa jechuudha bakkeetti achi hirkatan jechuudha yookaan bakka dugda namaa irra ooluu sanii jechuudha hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kanatti namoonni soofaa kana jaallattanii fi soofaan kun isinitti tole keessan na dubbisuu ni dandeettan isiniin jira hordoftoota kiyya maashaallah faayyaa oriijinaalii fi kwaalitiidha jechuudha taa'umsa nama hanganaa teessisaa osoo hin taane kwaalitinati isaatti wassaanyidha soofaan kun soofaa hedduu oriijinaalidha homaafuu isaaf jecha takka illee hin qabu sababni isaa gatiin isaallee kaawwan irra dabala akkasuma kwaalitiin isaallee kaawwan caala jechuudha namoonni hedduun ni beektanii akka fakkeenyaatti isinitti mul'isuu ni danda'a jechuudha istaayilii isaa akkana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa istaayiliin isaallee akka isin argitan kanatti jira akkasuma immoo karariin kan isin barbaadaniin jira isiniin jedha kan isin barbaadaniin ajajattan isiniin jira akka kan nam tokko ajajate akka fakkeenyaatti isinitti mul'ifna malee isin ammoo sanarraa laayyatti gootanii wanta wayii sanarra jijjiirtanii wayi diizaayiniin kanaan ta'e kararii isa kan barbaadaniin gootanii ajajachuu ni dandeettanii nu ammoo tokkocha namni ajajate sanitti isinitti mul'ifna yookaan fakkeenya sanii isinii kiyyaa jira malee isin ammoo kan barbaadaniin ajajachuu ni dandeettan isiniin jedha hordoftoota
hordoftoota kiyya soofaan keenya kan jalqaba isa kana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa sinirraa qaba jaalanna keessan dubbisu nurraa fastina hedduu oriijinaalidha hedduu bareedaadha akka jaalattan sinirraallee abdii guddaa sinirraa qabna miila jala isaa kan akkana lafa gammaxxani kana miila jala isaa wanta sibiila irratti galutu jira sinin jedhee jira orraarra'ee hedduu bareeda yeroo orraarra'eetti beektiraasii yeroo irratti galetti isinuu fi nuti ilmaamuu ni dandeettan jechuudha hubati isaa yookaan bareedina isaa ofiiyyuu keessaniyyuu ragaanii baatan jechuudha inni guddaa carqiin ammoo carqii karaarii filannoo obboleetti teennaatiin isinillee yoo kanaan filattan kanumaan isinii dalayna filannoo carqii narraan kaayinaa sababni isaa kan namni ajajateen hojjedhaa fi inni guddaa carqiin sun oriijinaalii ta'uudha kan karaariiti miti karaarii filannoo abbaan filateen garuu carqiin sun oriijinaalii wasaanyi oriijinaalii ta'uu qaba ka jedhu ofii kiyyaa filadhaa fi boondiidillee ofii kiyyaa filadhaa fi akkasuma soofaa nam torba teessisu yookaan ammoo maaliif majlisa hin jenne kan namoonni hedduun naan jedhan inni kun soofaa hoo jedhame itti xiqqaata majlisa maaliif hin jenne zula namoonni hedduun kan naan jedhani qabadhees ni dhufee jiraan nam 11 olti kan teessisu jechuudha soofaan kun soofaa hedduu oriijinaalii fi boondiidii oriijinaalii irra dalagamu jechuudha mukaa fi boondiidii wal keessa dabalamee hojjetame jechuudha. inni kun gatii isaallee inni beektan jechuudha hedduu oriijinaalii fi leezarii silvarii fi akkasuma carqii alkoolii wal keessa dabalamee hojjetamee jira yookaan wal keessa makamee hojjetamee jira jechuudha istaayiliin inni itti dalagamellee kinooti akkasuma argitan kana jira jechuudha maashaallaadha hedduu bareeda hedduu oriijinaaliidha namoonni barbaadan ajajadhaa sinin jedha akkasuma namoonni hedduun isa kana ajaja hedduu na biraa qabanii nama hedduutu jaalatee jira jechuudha ajaja hedduu of biraa qaba akkasuma walumaa dura duubaan isin baasa waan ta'eef amma guyyaa har'aa kana ajaja kan nama afurii dhufee jira jechuudha akkasuma kan fannichara irratti eegaa jiru illee ni jira kan fannichara irratti hin dhumatin illee ni jira kana qofaa miti jechuudha teebilii ofii ofirraa qaba teebiliin isaa kunillee haala isin argitan kanan dalagamee jira jechuudha kararii isaatiin yookaan bifa isaatiin akkanatti midhaagee hojjetamee jira jechuudha isin ammoo yoo barbaadan teebilii isaa kan mukaallee godhuu ni dandeettani isa kanallee godhuu ni dandeettani garuu inni kun gatiin isaa ni dabala jechuudha kan mukaa sanarra maashaallah hedduu bareeda akkana wal fakkeessanii yoo hojjetan baay'ee bareeda teebiliin gubbarraa leezarii jalaatiin maachidha jechuudha akkasuma carqiin alkooliin kun ammoo taa'umsa majlisaatiin maash wal godha jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitan kana baay'ee bareeda karariin silvariin kun kararii hedduu bareedudha jechuudha bifa gurraachaan illee barbaadan gurraachaan illee walirraa deema leezariin silvariin kun hedduu natti toleera hedduu jaaladheera akka gara majlisa kennaatti odeemni majlisni kenna yookaan soofaan kenna jechuudha akkan majlisa hin saalchine akkana fakkaata jechuudha maashaallaadha inni kun bakkee algaatii boota algaasan jechuudha nam 11 olteessusin jedheera hedduu bareeda elliidha maashaallaadha namoonni barbaadanii fi namoonni jaalatan ajjechuu ni dandeettan isin jedha soofaa keenya kana warri ajjettan akka isin argitan kana isinii bahaa jira jechuudha walumaa bareedaan isinii bahaa jira soofaan kun eessa hojjettan obboleettii teenya keessa na dubbisi silxaana jechuudha ka isin ajjette silxaana irraa ajjette jechuudha akkuma argite kanatti si hojjetame si bahee jira waan ta'eef keessan na dubbistee fudhachuu na dandeetta sin jedha soofaa kan kee qaalitii akka keessan na dubbisi yeroo baay'ee imo fi whatsapp illeen nam hedduu wajjin waan haasa'uu fi sababa sanii fi gana masgabarra laalee maqaa kan kee baasa waan ta'eef atillee keessan na dubbisuu ni dandeetta sin jedha hangasitti akkana fakkaataa haalaan bareedaa ta'e hedduu oriijinaalii ta'e dalagamee bahee jira jechuudha namoonni jaalattan isinillee keessan na dubbisuu ni dandeettanii beektiraasii isaatiin illee carqii isaatiin maach wal goona jechuudha lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamii WhatsApp fi imo illee na dubbisuu ni dandeettan yeroo baay'ee jechuudha imoon nama hin dalagu ni beektani sababa saniif WhatsApp na dubbisaa sinin jedha eessa jirta warroonni jettan ka jiru shashamanidha haa ta'u malee garuu naannoo isin barbaadanii fi iddoo isin barbaadanitti yeroo hunda akkasiniif keessoo isin illee ni beektani namoonni tokko keessaan dhuftanii meeshaa akkana hojjetta hojjetta namaan jettani wanti nu hin dalagne hin jiru wanta isin ajajjan hunda irrattu ni ajajamna jechuudha kanuma sinin jedhu wanta barbaadan bitachuu ni dandeettan sinin jedha meeshaa xiqqoo illee ni gaafatan masoobii ni bittaa meeshaa biffee ni bittaa soofaa akkana ni hojjetta wanti nu hojjannu hin jiru viidiyoo keenya hanga xumuraa ilaaluu ni dandeettan sinin jedha ka waggaa meeqa
namoonni jechuu barbaadanillee meeshaan keenyarraa kana fakkaata namoonni tokko sagaleen viidiyoo keetii irra hin jiru sagaleen hin jiru ettanii kiyya qofaa miti kan nama hundaa waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u inshallah gaafa rabbi sirreessanii sirrata waan ta'eef sinin jedha hordoftoota kiyya homaan cinqamina homaa yaaddaa hinaa sinin jedha